Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha kabajaa har'as barnoota haaraa waan walitti deemnee jira. Barnoota har'aa keessatti qabadhee kan isiniif dhufe egaa bilbiloonni namoota baay'ee dhaggeeffattoota kan koo bilbilli keessan isiniif ajajamuu yoo dide yookaan dhaggeeffattoota kan koo iskiriiniin isaa istaag godhee yookaan hafu ta'ee akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa bilbilli keessan saffisa hin qabu yeroo appoota adda addaatti Facebookitti imootti wanta barbaadanitti jechuudha. Bilbila keessanitti osoo fayyadamaa jirtan yeroo tokko iskiriiniin bilbila keessanii kun isiniif hin socho'u hin hojjetu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yoo hojjetes turee hojjeta yookaan sekendii muraasa isin fudhate iskiriiniin bilbila keessanii kun saffisaan akka isiniif hojjetu akkuma amma asirratti argartan kan koo al tokko yoo tuqe sirriitti hojjeta jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akka saffisaan isiniif hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan wantoota sadiidha kan isinitti agarsiisu. Wantoota kanneen sadeen immoo kan sirreeffattan seetingii bilbila keessanii keessaa qofa. Seetingii bilbila keessanii keessa seenuudhaan iskiriiniin bilbila keessanii saffisaan akka isiniif hojjetu gochuu kan isin dandeessisan seetingiiwwan sadiidha kan isinitti agarsiisu. Dhaggeeffattoota kan koo egaa barnoota keenya keessatti immoo isa kanaadha kan ilaallu. Egaa guutumaan guututti iskiriiniin bilbila keessanii bifa miidhagaa ta'ee fi saffisaan akka isiniif hojjetu istaak godhee yoo isin jalaa hafuudhaan isin rakkise formaata amma isinitti agarsiisu yookaan isteeppiyaan amma isinitti agarsiisu kanaan sirreeffachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Seetingii kana namni bilbila qabu hunduu yoo sirreeffate baay'ee miidhagaadha. Sababni isaas iskiriiniin bilbila keessanii saffisaan akka isiniif hojjetu yookaan istaak godhee akka hin hafne yookaan dhaabbatee akka hin hafne yeroo appoota adda addaatti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf isin qarqaara. Video kana hanga dhumaatti yoo daawwattan furmaata isaanii argattu dhaggeeffattoota kan koo. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuu hin irraanfatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana tuquudhaan all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Kana godhuudhaan yeroo hunda video haaraa yeroo gadhiifnu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Video kana like gochuudhaan eegalaadha. Akkanumallee channel kana keessa yoo seentan dhaggeeffattoota kan koo video keessa seentanii videoowwan baay'een hojjetamanii jiranii kan kanaan dura isin darban jechuudha. Videoowwan kanneen daawwachuudhaan barnoota teekinooloojii adda addaa argachuu ni dandeessanii. Shabakawwan bilaashaa adda addaa akkanumallee barnoota teekinooloojii baay'ee kan YouTube kan Facebook kan barbaadan jechuudha. Teekinooloojiidhaan barnoota wal qabate guutumaan guututti channel kana keessa argachuu ni dandeessanii. Videoowwan isin darbanis daawwachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo barnoota cimaa irraa argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee playlistiidhaan isiniif kaa'ee jira. Playlistii keessanii seentanii warroonni shabakaa bilaashaa barbaadan as keessatti videoowwan hojjetaman jiranii. Akkanumallee barnoota afaanii warroonni barbaadan akkanumallee barnoota AdSenseedhaan wal qabate YouTubeidhaan wal qabate hojii online kan barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo suuraa edit gochuu video edit gochuu wanta barbaadan kaataagoriidhaan bilbila namaa to'achuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barnoota adda addaa kan laaptooppii kan bilbilaa jechuudha kan barbaadan as keessaa kaataagoriidhaan illee argachuu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kana qofa osoo hin ta'in yaada yoo qabaattan comment jalatti naaf barreessaa. Gaaffiis yoo qabaattan comment jalatti naaf barreessaadha. Egaa asumaan gara barnoota keenya kanarratti dabarra. Egaa seetingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan qabdanii akka gad harkiftanii ergasii immoo seetingii bilbila keessanii seentu. Ergasii akkana keessa gad dhuftan jechuudha gara dhumaa irratti. Ergasii about phone kan jedhu keessanii seentanii yookaan immoo bakka search bar kana irratti illee about phone jettanii yoo barreessitan salphumatti ni argattu. Salphumatti about phone kan jedhu kana keessanii seentu. Ergasii akkana keessa gad dhuftanii ergasii immoo software information kan jedhu kana keessanii seentan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo build number kan jedhu kana al torba walitti aansitanii tuutan jechuudha. Osoo walirraan tursiisin 1 2 3 4 5 6 7 jettanii ergasii immoo al lama duubatti deebitan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii gara dhumaarratti jechuudha developer option kan jettu settingiin haarofti isinii dhufti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni kanaan dura developer option kana enable gootanii qabdan jechuudha. Warroonni kanaan dura ibsitanii akka settingiin kun isinii dhufu gootan rakkoon qabu developer option keessa seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo akkana keessa gad dhuftanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan window animation scale kan jedhu jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa kana irratti kilik gootanii ergasii immoo isa kana animation off irra gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee animation off irra gootanii yookaan immoo animation scale duwwaa tuqaa 5 kan jettu jirti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akka sirriitti isiniif saffisuuf yoo barbaadan animation off gootan jechuudha isa kana. Akkanumallee transition animation scale kan jettu jirti ishee irratti illee kilik gootanii ergasii isa kanas off gootan jechuudha. Animation off kan irra gootanii akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo animator duration scale kan jedhu jira sadaffaa irratti jechuudha. Isallee kilik gootanii ergasii immoo animation off irra gootan jechuudha. Isa kana kanneen sadeenuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo window animation scale kan jedhu kana off irra gootan, transition animation scale kan jedhu off gootan, animator duration scale kan jedhu kana off gootanii isa kanneen sadeeniyyuu off erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo saffisni iskiriina keessanii baay'ee dabala jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo mee fakkeenyaaf as keessa baanee isinitti agarsiisu.
Akkuma asirratti argartan bilbila kan koo akka tuquun jechuudha dhaggeeffatoo akka ajaa'ibaatitti naaf saffisa jechuudha. Saffisaa wanta barbaade naaf hojjeta. Iskiriiniin bilbila kan kootii kun dhaabbachuudhaaf nan rakkisu yeroo intarneetatti fayyadamtan keessattuu bilbilli namaa tokko iskiriinii isaa dhaabbachuudhaan ni rakkisa yeroo isinirraa fudhata isinirraa harkisa. Egaa dhaggeeffatoo kan koo ergaa namaa ergitanis yeroodhaan isiniif hin geessu jechuudha. Sababa kanaaf jechuudha dhaggeeffatoo kan koo wanta kana sirreeffachuudhaan siitingiiwwan kanneen sadeen sirreeffachuudhaan bilbila keessanirraa faayidaa guddaa argachuu ni dandeessanii keessattuu bilbila istaak gochuudhaan isin rakkiseef furmaan isaa wanta kana sirreeffachuudha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Hanga ammaatti waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube channel kanaa haaraa taatan subscribe godhaa akka malee mallattoo notification ol gochuu hin irraanfatinaadha. Video kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.